Hi, nagaa jirtu an Dirribaa Yeleen jedhama. Har'a segaa barumsa keenya seerluuga yookaan giraamerii afaan Ingilizii mata duree waliigalaa English Grammar Explained afaan Oromoo jedhuun walitti deebinee jirra. Addumaan mata duree kana jalatti egaa mata duree guddaa Parts of Speech isa jedhu walii wajjin ilaalaa jirra. Achi jala yeroo adda addaattis akkuma ibsuudhaaf yaalee qabxiiwwan gurguddaa 8 jiru. Hanga ammaatti isaan keessaa qabxii gurguddaa yookaan mata duree 2 laalleerra. Waa'ee naawoniif pronaawoniif qabxiiwwan isaan jala jiran hundumaa laalleerra. Har'a mata dureedhuma nama dubbachuudhaaf yaalee English Grammar Explained afaan Oromoo isa jedhu keessatti mata duree addaa Parts of Speech isa jedhu keessaa qabxiiwwan 8 jiran keessaa isa sadaffaadha kan nuti walii wajjin ilaallu jechuudha. Innis immoo waa'ee verbii ta'aa jechuudha. Tarii namoonni hanga ammaatti barumsa kana in argatin jirtan har'uma kan dhageessan yoo jiraattaniif gara dugda duubaatti deebitanii barumsa hanga ammaattan barsiise hordofuu yoo barbaaddan YouTube irraa YouTube chaanaalii maqaa Dirree Afaanii Tube jedhuun yoo laxxaniif argachuu dandeessu jechuudha. Har'a akkumaan dubbachuudhaaf yaalee mata dureen barumsa keenyaa waa'ee verbii ta'aa jechuudha. Waa'ee verbootaa ilaallaa. Giraamerii afaan Ingilizii keessaa egaa qabxiin hundumti isaa bakka jirutti murteessaadha ofii isaatiif. Inni kun bifa addaan garuu baay'ee xiyyeeffannaa guddaa kan barbaaduudha. Sababiin isaa barreessuufis dubbisuufis kallattii baay'ee irra bu'aan isaa guddaadha waan ta'eef hanga danda'ametti gatii addaatti ilaannee yoo hordofneef baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Verboota akaakuu adda addaatu jiru. Isaanis yoo ilaallee fakkeenyaaf types of verbs jedha iddoo kanatti eenyu fayyisaan isa jedhu yoo ilaallee fakkeenyaaf action verbs warri jedhaman jiru. Isaan eenyu fayyisa jedhu hojiin isaan immoo maal isa jedhu in ilaalla. Stative verbs warri jedhaman jiru. Isaaniinis akkuma isa gaarraa jirutti tokko tokkoon ilaalla. Main verbs warri jedhaman jiru eenyu fayyi. Helping verbs yookaan auxiliary verbs warri jedhaman immoo jiru. Regular verbs in jiru. Irregular verbs warri jedhaman jiru. Transitive warri jedhaman, transitive verbs warri jedhaman jiru. Intransitive warri jedhamanis jiru. Finite in jiru. Non-finite verbs warri jedhaman jiru. Akkasuma linking verbs kan jedhaman jiru. Darbee modal verbs warri jedhaman jiru. Isaan kana hundumaa hanga danda'ametti maaliifan tokko tokkoon kaa'uudhaaf yaalii godhee addanarratti tartiiba isaa bifa kanaan hubanneennaan edaa isaan kun hundumtuu jiru jenne akka yaadnu barbaadeeni. Itti fufee yeroon barsiisu hunduma isaa kanaan tokko tokkoon barsiisee torbaniin barsiisa yoon ta'ee tokko isaaf torban yoo laadhee ji'a 2-3 akka inni fixuuf jedhee otuun ta'in yeroon itti keessumaa har'a fakkeenyaa fi warra jalqabaa lamaan irra jiran action verbiidhaa fi stative verb warra jedhaniin walitti qabee barsiisaa jechuudha. Akka hubatamuuf kan hin barbaade garuu maa'inni akaakuuwwan verbii jiran iddoo tokkotti ilaallee hubachuurra akka jalqabnu barbaadeeni jechuudha. Kanaaf egaa akkuma nama dubbachuudhaaf ibsuudhaaf yaalee har'a isaan kana keessaa warra jalqabaa lamaan action verbii fi stative verb warra jedhaman walii wajjin ilaallaa jechuudha. Kanaaf isa jalqabaa yoo ilaallee mata duree keenya action and stative verbs jedhu irraa kaasnee yoo ilaallee isa jalqabaa kutata isa jalqabaa jechuudha. Action verbs warra jedhaman ilaalla yookaan immoo action verb jennee waamuu dandeenya. Action verbiin a verb that shows what the subject of a sentence is doing. Gatii addaatti ilaannee isa kanarraa gaarii goonee hubanneennaan warri kaan baay'ee nuuf galu. Action verbs jechuun baay'ee beekamoodha, baay'ee murteessoodha. Isaan kam isaan warra akkamiiti? Fakkeenyaaf warra akka eat, do, throw, write, kick, run, break, cry jedhanii warra itti fufan kun jiru addanarra. Maal jechuudha action verb jechuun? Warra yeroo waa hojjetan mul'atan, yeroo waa isaaniin hojjetamu mul'atan yookaan argamanii jechuudha. Fakkeenyaaf eat nyaachuu yeroo waa nyaatamu hin argama.
beekamaadha jechuudha. Bakkeedhaan wanta mul'atudha. Duun fakkeenyaaf hojiidha. Hojiin tokko yeroo hojjetamu in argamaa jechuudha. Physical actions sochii qaamaa wajjin wal hidhatee kan jirudha jechuudha. Namaanis haa ta'u, bineensaanis haa ta'u, objektoota adda addaanis kan raawwataman ta'uu danda'u. Garuu action verbs warra jedhaman verboota attamiitii isa jedhu gabaabaadhumatti hubachuudhaaf warra yeroo dhimma itti ba'amu mul'inaan argamanidha jechuudha. Throw fakkeenyaaf waa darbachuu in argamaa jechuudha. Write barreessuu sochii barbaadaa yeroo barreeffamu wanta argamudha jechuudha. Kick dhiituu fakkeenyaaf kunis akkasuma qaama wajjin adeemaa kan eenyuti isa jedhuuf akka ergaa isaatiitti yeroo dhimma itti ba'amu garuu namaanis ta'uu danda'a, namaan ta'us dhiisuu danda'a, inni rakkina hin qabu. Garuu action verb warri jedhamanii beekaman warra physical action jennee sochii qaamaa wajjin yookaan yeroo raawwataman bakkeedhaan mul'atanidha jechoota akkasiiti. Jechooti action verbiidha nuyi jennee hin mul'atu jennu edda jiraatanii warri hin mul'anne jiru jechuudha. Isaan immoo maqaa biraatiin waamamu itti dhufna isaaniin isa kanatti fuufne. Ammaaf garuu action verbs jechuun akkuma irra deebi'ee dubbachaa jiru warra akkamiiti? Warra yeroo hojii hojjetan dhimma yeroo itti ba'amu in argamu jechuudha. Raawwiin isaanii mul'ataadha jechuudha. Hojii isaan hojjetan beekamaadha jechuudha. Fakkeenyaaf daansii gochuun yeroo ragadamu in argama. Sing yeroo faarfatamu in dhaga'ama, in argama. Jump utaaluun in argama. Stand dhaabbachuu, sit down jechuu dandeenya. Read dubbisuun, insult arrabsuun sagalee baasanii dubbachuudha waan ta'eef. Read jechuun yeroo fudhatanii ta'anii ilaaluudha waan ta'eef. Slide mucucaachuun, beek tolchuun isaan kun kumaatamaan jiru baay'ee dhagaa. Action verbs warri jennu kun. Kanaafi maa inni hojiin isaanii immoo jennee olaallee fi action verboonni kun barreeffama keessatti akkamittiin beekamu immoo jennee akkuma ibsa isaa keessatti gaarraattan dubbachuudhaaf yaale. A verb that shows what the subject of a sentence is doing. Wanta sentensii tokko keessatti wanta subjectiin sentensii sana mataan sentensii sana eenyu akka ta'e waan inni hojjechaa jiru ibsuu jechuudha. Waan isaan dubbatan, waan isaan ergaa isaan dabarsanii waan subjectiin sentensii sana ta'aa jiru yookaan hojjechaa jiru ibsuu jechuudha. Action verboonni ani asirratti muraasan tarreessee kaa'uudhaaf yaalii godhe. Nuti immoo boriftaan karaa keenyarraa baay'een akka jiran hubannee isaaniin immoo eenyu fa'i jennee teenyee yaalii ofii keenyaan yoo yaada kana gabbifannee fi action verbiin maal akka ta'e eenyu fa'a akka ta'aniif hojiin isaanii immoo maal akka ta'e salphaatti hubachuu dandeenya. Fakkeenyaaf action verbii kana wanti adda godhu yookaan immoo amala isaa keessaa wanti hubachuun nurra jiru action verboonni teensota waa'ee teensiigaa mata duree guddaa mataa isaa danda'eedha gara fuula duraatti itti dhufna. Ammaaf garuu action verbii wajjin wal qabsiisnee ilaaluudhaaf action verboonni kun akaakuuwwan yookaan immoo dhimma itti ba'iinsa teensii sadarkaa hundumaatti jiranitti dhimma itti ba'uun hin danda'ama. Gegedderree jechuudha. Jijjiirama yeroo wajjin yeroo hojii hojjetan yeroo raawwii tokko raawwatanii akka sadarkaa yookaan immoo akaakuuwwan teensii jiranitti dhimma itti ba'uun hin danda'ama. All tenses inni jedhu kuni waan yeroo dhimma itti baanu isaaniin jijjiirree dhimma itti baanu himaa jechuudha. Fakkeenyaaf action verbi teach jedhu yookaan immoo verbi teach jedhu barsiisuu isa jedhu kanaa fudhannume. Fakkeenyaaf yeroo jecha kana yookaan verbii kana action verbi teach jedhu kana bifa simple tense dhimma itti baanu I teach English grammar in afaan Oromoo. Ani nan barsiisa. Inuma barsiisa. Teach jechi jedhamu kun amma verbi waanidha. Hin tuqamne jechuudha. Nan barsiisa. Akkuma barsiisu waama odeeffannoo dhugaa ta'e tokko dabarsaa jira jechuudha kun. Eenyutu barsiisa garuu jalqaba dubba. Ani inni jedhu kun subjectiidha. Kanaaf teachini waa'ee eenyu dubbataa waa'ee subjectii sana. Subjectiin sun yookaan immoo mataan sentensii sana maal gochaa jira? Teach gochaa jira jechuudha. Action verbiini waan subjectiin sun hojjechaa jiru dubbataa jenneerra waan ta'eef. Asitti immoo
yerooma jecha kana yookaan immoo action verb teach jedhu kana egaa barsiisuun gochaadhaa jenneerra. Kanaaf yeroo gara past tense itti finnee ilaallu immoo teach inni jedhu kuni gara ta'uutiitti geddarame. I taught my children to read the history of Oromo. Egaa ijoollee koo maal akkan barsiiseti dubbata. Kanaaf amma action verbiin simple tense ture. Isa booddee gara past itti geddarree dhimma itti baane. Itti fufee immoo past participle goones V3 verb 3 goones dhimma itti bahuu dandeenya jechuudha. I have taught akka carraa ta'e egaa past participle jecha teach jedhu past tense ji wal fakkaata waan ta'eef hunduma takkeetti wal fakkaatu otoo hin ta'in kan adda adda ta'anis jiru kan wal fakkaatanis jiru. Garuu action verbii tensota hundumaa sadarkaa jiran keessatti galchinee dhimma itti bahuu dandeenya. Hojiin isaanii immoo inni wanta subjectiin sentensii sana hojjechaa jiru ibsuu jechuudha. Fakkeenyaaf bifa continuousiinis yookaan immoo ing formiitiinis immoo dhimma itti bahuu dandeenya. I am teaching, ani barsiisaan jira. Kanaaf action verboonni hojii isaa eenyu fa'aa akka isaan ta'an ilaalleerraa, hojiin isaanii maal akka ta'an ilaalleerraa. Tensi keessatti immoo yeroo dhimma itti baanu akaakuuwwan sadarkaalee tensi jira hundumaa keessatti dhimma itti bahuu dandeenya. Mee ammas jecha tokko itti fufnee isuma kana wajjin haala wal fakkaatuun yoo bifa sentensiitiin ilaallee jecha eat jedhu nyaachuu. Simple tensi keessatti I eat when I am hungry. Yeroon beela'uun nyaadhaa jedha. Eat hidhammaa jechuudha. Eat jechuun immoo action verbii ta'e nyaachuudha. Gaama nyaachuun sochiidhaa jenneerra. In argamaa jenneerra. Kanaaf action verbii ta'e jechuudha. Maal immoo ibsaa jira? Subjectiin yookaan subjectiin sentensii kanaa yookaan ani nyaachaa jiraachuu koo dubbataa jechuudha. Waan ta'aa jiru mul'inaan agarsiisaa jechuudha. Past tensiitti eat ta'a. Ate. I ate cororsaa. Cororsaan nyaadhee jedha. Kanaaf eating simple presentiidhas egaa achirraa jalqabe waan ta'eef eating yeroo past tense ta'u ate ta'ee action verbiin hin geddaramee jechuudha. Past participle yeroo ta'u immoo eatanii ta'a jechuudha. Isa kana jechi tokko attamitti akka inni geddaramu mataadhuma isaa danda'ee mata duree guddaa tense jedhu jalatti walii wajjin bal'isnee ilaalla. Ammaaf garuu action verboonni akka isaan jijjiiraman ilaaluudhumaafiti kaasnee jechuudha. Itti fufnee bifa continuousiinis yookaan immoo ing formiitiin yoo ilaalle I'm eating, an nyaachaan jira, an cootee nyaachaa jira jechuus dandeenya jechuudha. Kanaaf action verboonni isaan kanaaf kumaatamatti kan lakkaa'aman jechoota hedduutu afaan Ingiliffaan jira. Hojiin isaanii inni isa jedhus duukaa hubachuun gaariidha jechuudha. Akaakuuwwan verbii keessaa isa jalqabaa akka waa'ee action verbii bifa kanaan hubachuutu gaariidha jechuudha. Itti fufnee qabxii keenya isa lammaffaa verboota keessaa isa jalqabaa laallee isa lammaffaa yoo gara isa lammaffaatti dhufne egaa stative verb isa jedhu laalla. Inni immoo a verb that describes a state and not an action. Inni silaa yeroo raawwatamu sochii dubbata, in argama, beekamaadha wanta inni dubbatu. Inni kun garuu akka isa silaa hin argamu. Yeroo barreessinu beekamaadha. Inni kun yeroo barreessinu barreeffama keessatti verbi akkamitti akka dhimma ba'aa jirru yeroo dubbannus immoo dhaga'amuu danda'arraa kan baate gochi isaa akka isa kan action verbiidha bakkeetti hin mul'atu. Yeroo wanta sana raawwannu hin argamu jechuudha. Action verbi fakkeenyaaf yeroo nyaannu itiidha jennee nyaachuun hin argama. Yeroo faarfannu sagaleen hin dhaga'ama. Yeroo utaallu jaampii gochuun hin argama. Action verbiidha isaan kun. Inni kun garuu faallaa isa sanaati. Akka isa kan action verbiidha. Yeroo waa hojjetu jecha sanatti yeroo dhimma ba'amu bakkeetti hojiin isaa hin argamu jechuudha. Inni kun immoo haala ibsa. Inni kun immoo maal ibsa jechuudha? A verb that describe a state. State yookaan haala ta'e dubbata malee akka isa kan action verbiidha miti jechuudha. Amalli isaa inni gara biraan immoo stative verbiin kun maaloodha? These verbs are not normally used in the continuous form.
inni guddaan an akka hubatamuuf barbaadu iddoo kanatti gaa isa kanaa jechuudha. Yeroo baay'ee haasaa keessatti bitaa namatti gala yeroo jechoota kanatti dhimma ba'amu yeroo stative verb sorra jedhamutti dhimma ba'amu kana bitaa namatti gala waan ta'eef adda baasnee akka hubannu barbaada. Isaan akkamiiti isaan kun immoo warri gochaan isaanii akka isa kan action verb yeroo hojii hojjetan bakkeetti ba'anii mul'anne kun immoo eenyu fa'iisa jedhu in ilaal. Stative verbs generally fall into four groups jedha. Stative verb warra bakkeetti ba'anii mul'anne kan immoo hojii hojjechuu isaanii haala tokko yookaan barreeffamaan yookaan yeroo dubbanne dhimma itti baanu ibsu malee yeroo akka isa kan action verb gochi isaanii bakkeetti mul'atu isaan jennu kun akaakuu isaanii bakka afuritti ramaa jechuudha. Fakkeenyaaf warri miira ibsan jiru. Laaviin stative verbiidha. Yeroo hojii hojjetu akka isa kan action verb bakkeetti hin argamu. Hate jibba, want fedhii akkasuma need inni kunis akkuma isaa jechoota warra kanaa bakkeetti hin argamanii jechuudha. Yeroo dhimma itti baanu maal fa'aa agarsiisu jechuudha. ING formiidhaan dhimma itti baanu jarreen kanaa itti dhufna sentensii isaa hin laallasa kan. Warri kaan possession yookaan qabiyyoo irra agarsiisan jiru. Stative verbiin have qabaachuu, own, want, belong isaan kan hundumaa yoo laallee fi akkasa kan action verbii barreeffama keessatti yeroo barreeffamu barreeffamee jira waan ta'eef eenyuuf akka ta'an ergaa isaan dabarsan irra dhaabbanne hubachuu dandeenya. Garuu akkasa kan action verbii fakkeenyaaf haabiin gochisaa yookaan ownii gochuun qabaachuu koo yoon dubbadhe yookaan yoon barreesse malee beekuun hin danda'amu jechuudha. Itti fufnee warra seensii himan immoo mul'isan yoo laallee ilaaluu, dhaga'uu, fuunfachuu, fakkaachuu isaan akkasii kun immoo jiru jechuudha. Fakkeenyaaf yaadota wajjin walitti qabnee yoo ilaalle opinions, know, believe, remember. Isaan kun akaakuuwwan stative verbii kun arfan egamaa inni tokkoffaa gochi isaanii akkasa kan action verbii bakkeetti bahee hin mul'atu. Lammaffaa ING formiidhaan dhimma itti ba'uu hin dandeenyu jechuudha yeroo dhimma itti baanu. Maal jechuudha inni kun? Fakkeenyaaf gara sentensiitti deemnee yoo ilaalle verbs showing thoughts or opinions warra ammaa akaakuuwwan yookaan categorize goonee bakka afuritti irra keessa isa jalqabaa yoo ilaalle fakkeenyaaf jecha know jedhu argina. Stative verbii know jedhu. She knows how to prepare caccabsaa. Isheen akkatti caccabsaa hojjetan beetti. Amma beetti knows. Jechi knows jedhu kun yookaan immoo know inni jedhu kun yeroo isheen hojjettu yoo argame irraa kan baate danda'uu ishee sababii jechi kun jiruuf caccabsaa hojjechuu danda'uu ishee hin argamu jechuudha. Tokko kana. Lammaffaa immoo she is knowing jechuu hin dandeenyu. Beekaa jirti jechuu yoo barbaanne she is knowing how to prepare jechuun hin danda'a. Sababiin isaa seerri afaanii maal nu dhorkeera jechuudha. ING formiitti hin gargaaramina. Fakkeenyaaf yeroo nama wajjin haasofnu yeroo tokko maal jenna yeroo baay'ee warri adiin irra deddeebi'anii dhimma itti ba'u. Yeroo haasaan I know. Akkasii I know. Akkas jechuun waan ati jettu kana naaf galaa jira nan hubadhaa jechuudha. Fi I am knowing jechuutu irra ture garuu hin jedhamu jedha seerri afaanii. I know. Kanaafi bifa biraan dhimma itti baana malee akkas jechuun garuu stative verboonni ING formiin dhimma itti hin baanu jechuun bifa biraan akaakuuwwan teessota warra kaaniin ta'anii jechuu miti. Fakkeenyaaf known simple verbi waaniidha. New'n past tenseidha. Knowniin immoo past participle isaati waan ta'eef warra kaaniin ta'an jechuu miti. Warra kaan ta'uu danda'u. ING formii goonee dhimma itti ba'uu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf believe. I don't believe in magic. Amma nama maajikii hojjetu tokko amma ija kootiin ilaalaan jira yoon ta'e hin barbaadu itti namaan uyoon jechuu barbaade itti amanaan jiru jechuu barbaade I am not believing jechuu hin danda'u jechuudha. Sababiin isaa ING formiin dhimma itti ba'uun hin danda'amu jenneerra waan ta'eef. Kanaaf I believe in God. Waaqayyotti namana jechuu yoo barbaanne amanaan jira anumti kiristiyaana yoon jechuu barbaade I believe in God hin jedha malee I am believing hin jedhu jechuudha. Kara biraa akaakuuwwan teensii warra biraa immoo ta'uu danda'u. Understand. I am sorry. Dhiifamaa ayin kun smallii ta'uun irra turre I am sorry I don't understand what you are saying. Understanding gamma ING formiidhaan dhimma itti ba'uun hin danda'amu jechuudha. Tokko immoo stative verbiin kun
sababiin dubbadheef waan hin jechaa jiru hubatama malee sababii waan inni as keessa jiruuf waan inni jechaa jiru hubatamuu hin danda'amu jechuudha. Kan biraan recognize. You don't recognize me. Amma nama wajjin haasa'an jira yoon ta'e na hubachaa hin jirtu yoon jedhe you are not recognizing me in jedhu. You don't recognize me. Nan hubanne nan arganne akka jechuu wayii ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafi yeroon dubbadhu yookaan yeroon barreessu hiikaansaa beekama malee sababii jecha ta'eedhuma taa'eef akkasa kan action verbii gochaansaa bakkeedhaan mul'atu jechuudha. Warri immoo possession agarsiisan immoo fakkeenyaaf jecha have jedhu yoo laalle I have a new brand car. Amma konkolaataa tokkoon qaba ammuman harka jira yoo ta'e I am having jechuu hin danda'u. I have having amma stative verbii ta'e maal mul'isa waan subjectiin sun gochaa jiru himaa jechuudha. ing formii gochuun hin danda'amu. I have this jennee wanta qabnu tokko mul'isuu dandeenya. Qabaachaadhuma jirra yoo ta'e illee I have jenna malee I am having hin jennu jechuudha. Own. I own. She owns a modern villa house in Finfinne. She is owning hin jedhamu jechuudha. She owns. Isheen Finfinnee keessaa mana viillaa gaarii ta'e, mana viillaa ammayyaa ta'e tokko qabdii jechuudha. Kanaaf amma stative verbiin warri possessionii ta'anis bifa kanaan hubatamuutu irra jira jechuudha. Belong. I belong to God. Amma belonging hin jedhamu jechuudha. Stative verbiidha waan ta'eef akkuma warra kaanitti kaasa duukaa buusnee hubachuun gaariidha. Possess. We do possess best coffee in Oromia. Oromiyaa keessaa baay'ee buna filatamaa ta'e qabna. We are possessing hin jennu jechuudha. Maal ibsa possessing kun immoo waan subjectiin sentencii sanaa ani qaba jechaa jiru tokko mul'ataa ibsaa jechuudha. Kanaaf possessing amma yoon barreessirraa kan baate akka action verbootaa sababiima jiruuf wanta gochaa jiru kana possessii gochuun koo bakkeedhaan hin argamu jechuudha. Itti fufnee warra sensii verbi showing senses sensota miirorraa agarsiisan immoo yoo ilaalleef hear. I can clearly hear what you are teaching. I am clearly hearing jechuun dandeenyu jechuudha. Hear. Karaa biraayi heard jedhamee past isaaf participle isaa hin gedderama. Bifa continuous tensiiniitiin garuu isa kanatti dhimma ba'uun hin danda'amu jechuudha. Smell fuunfachuu. It smells bad in here. Did you fart? Waata jaa jira asii. Dhuufuu dhuufte akka jechuu wayiiti. I'm smelling waatu natta jaa jira. ing itti daballee kaa'uun hin danda'amu jechuudha. Heariin isa ta'uu smelliin isa ta'uu garuu akka action verbiidha wanta tokko ofii masaatiin yeroo ta'aa jiranii in agarsiisan jechuudha. Bakkeetti mul'atanii gocha isaanii ofii isaaniin of hin himanii jechuudha. Sababiin isaa stative verbiin warra haala state of being way haala wayii agarsiisanidha waan ta'eef yeroo barreeffamaa yookaan dubbiidhaan dhimma itti baanu jechuudha. See, I see 3 trees in the yard. Mukeetii sadiin arga. I see nan arga. Akkas jechuun maal jechuudha? Argaan jira jechuudha. Garuu sababii stative verbi see jedhutti ing gargaaramuu hin dandeenyeef I see jenna. Namoota dhufaa jira yoo jechuu barbaanne I see jennee wanta barbaanne tokko ammuma wanta ta'aa jiru yoo ta'e jechuudha. I see jenna malee ing formiin dhimma itti hin baanu jechuudha. Garuu immoo paastii ta'uu danda'a, past participle immoo ta'uu danda'a jechuudha. Itti fufnee feel jecha jedhus akkuma sakaanii warra sense miira wayii bifa kanaan ibsanii walitti qabne yoo laalle I feel happy this afternoon. Waaree booddee kana natti tolaa jira. Natti tolaa jira. I feel happy jenna malee I am feeling happy hin jedhamu jechuudha. Akkuma warra kaanii walitti qabne kaasa hubachuun gaariidha. Verbs showing emotion. Warri emotion ibsan immoo warra kam fa'ii jennee yoo laalle laugh. Fakkeenyaaf I love listening to classical music. Music classicalii dhaggeeffachuu nan jaalladha. Amma fakkeenyaaf dhaggeeffachaan jira yoon ta'e I am loving listening to hin jennu jechuudha. I love you. I love my dad. I love jennee abbaa barbaanne dhimma itti ba'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf laaviinis gochi isaa akkuma warra kaanii
waa bakkeetti baasee ofiisaan yeroo raawwatamu ofin ibsu sababiin isaa state of being haala wayii dubbata waan ta'eef maal immoo ibsaa booddeetti deebi'ee wanta subjectiin sentensii sanaa hojjechaa jiru ibsaa jechuudha. Hate. She hates to get up early every day. Isheen ganama barii yeroo hundaa ka'uun jaallattu jechuudha. Heetii gooti. Amma jechi heetii jedhugaa akkuma warra kaanii jibba waan ta'eef keessa namaatti wanta beekamuudha malee yookaan yeroo barreeffamu yookaan yeroo dubbatamu wanta ibsamuudha malee ofiisaan gochaa jiru sana bakkeetti baasee ifa godheen dubbatu jechuudha. I want some help with my homework. Wanti inni jedhu kunis akkasuma jechuudha. Warra emotionii ibsan ta'anii love hate wanti wajjin warra adeeman keessaa isa tokko. Kanaaf akkuma warra kaaniinis bifa kanaan ilaalamuu danda'a jechuudha. I need some time with my friend. Fakkeenyaaf amma hiriyoota koo wajjin yeroo qabaachuun barbaada. I am needing hin jennu jechuudha. I am wanting. I am hating. Si jibbaan jira sin jaalladhu jechuu barbaanne namaan I hate you jennaa jechuudha. Malee I am hating hin jennu jechuudha. ING formiidhaan hin ayyabu garuu immoo akaakuuwwan tensii warra gara biraa keessatti yeroo itti geeddaraman qabu jechuudha jarreen kun. Egaa barumsi keenya guyyaa irraa verbii ilaalsisee action verbs stative verbii warra jedhaman ilaallee jirra. Barumsichi kan guyyaa irraa kanuma fakkaata. Yeroo dhuftu waa'ee regulaarii fi irregular verbii wajjin ilaalla. Barumsa kana jaallattanitti yoo ta'e social media keessanitti akkuma yeroo garaagaraa irra deebi'ee dubbadhu like yoo gootan share yoo gootan jaallattanitti yoo ta'e immoo akka viidiyoon kun yeroo yerootti isin qaqqabuufis subscribe yoo gootan immoo gamanumaan isin afeeruun jaalladha. Waan hordoftaniif galatoomaa. Yeroo dhuftu wal argina. Hangasitti garuu nagaan turaa. Bye bye.